lama kan odon ta'in nu warra commenti barreessu nu warra jala taa'e kaleessa singoota keenya qaalii keenya jettani arrammo sodanini maal gootu gad gombiftani isa kanirra dhaabbachiiftani baay'een keenya haadha irraa dhalanne haadha nama hin kabajne tanaadha keen kabaju baay'awi sinigale soorettiin sobboleetti keenya sooretti rawaan baay'ee barattaniitu namni dogoggora miti dogoggora sana ammoo gatteechisa sidna ga'u ijoolleen kun umuriidhaan daa'imadha garuu sammuu isaaniitu har'a sadarkaa guddaa kanarraa isaan ga'e kanaaf gatteechiftanii soolaniinis soorettiidhaanis raachees gorsuu qabna malee ati shawaadhaa ati wallaggatti dhalatte waan akkasii dhiisa warri viidiyoo hojjechaa jirtan mana banattanii dhiisa soolanis soorettiinis raacheenis nuuf tokkodha akkasitti wal beeka oromo isaan boru ganama hin araaramu sinoo warri irratti cafaraa ooltan sinoo warri seenaan taane hojjettan maal gootu kanaafi soolanii waan isin jaroo jiraate dhaloota zimjadee girrisu kanaaf gurra kenniini afattisi inaariin miira keessa hin galiini boru dhaloonni har'a girrisan kuni gaafatis atti jettee ilaalte innuyyuu nutti uffateera iddoon nuun laanne maaliif hiina jedhanii inni dhugaan siin jedha garuu gaafatti miira keessa galte wantichi maaltaa babal'achaa dhufa kanaafi nuyi raachees soolaniinis kaleessas horomummaatti beenna hin jaalanna har'as hin jaalan soolanis raacheenis sooreenis nuuf tokkodha si warri isin jettanii caffartan dhaabaasumatti hin jedha galatooma. Ayeboniko galatoom ulfaadhu yaada bareedaa laatte thank you. Feenan yaada kee xumurteetta nafa. Feenan yaada kennee jira soolan feenan yaada kennee jira. Yaa kanuma fakkaata walumaa gala sool maal feette namni social meediyaan kuni akkumatti beektu inni gajjallaatti suura kee gadi galagashee si arrabsu as dhufee yaada positive haasa waan anta ajjabeen qaba sool social media kana waan anta ajjabeen qaba nama suura kee gadi galagashee arrabsu gastiirra taa'ee si arrabsutu as dhufee yaada positive laata si gala nama immoo raachuutiin achi arrabsutu bakka biraas dhaqee yaada positive laata kanaaf social media kana jechuun I don't know ani maaf lakka ta'e naaf hin galu kana hubachuu qabda kanaaf ani barri yaada yoo baay'isuu diddee gastiirraan warcaaste confidence mataa keetti fayyadamte wanta goote kan hin jedhe kanaaf malee ayyaada yaadi galatoom ulfaadhaa yaada gaariidha yaada nu tokkoomsudha hundi keessaniyyuu yaadni siniif qooddanii galatooma ulfaadhaa siniin jechuun barbaada ammas boru sanii rakkina nama kamiyyuu hin qabu si galee kana nama dhuunfaarraa miti namuma sabuma biraarraayyuu rakkina hin qabu si galee yoon oromoof dubbadhee oromoon immoo liqimsuu didee waa biraatti hiikkate malee ani waan inni hammeenya amma kanaa qabaadhe tokkoyyuu hin qabu kanaafiyyuu intumurraa nagaadhaan intumurraa yoo nagaa buusanii nagaan intumurraa rakkoon tokko hin jiru. Namni ayyee nuti hin baana sool kanin sitti dubbadhu hadaraa kan isiin jedhu kanaan booda akka nam tokko tabbuka boleessa tokkotti ati femeziidha social media kanarra tiktokerii beekamaadha innis tiktokerii beekamaadha atamma sagaleen kee waraabama social media irra maxxansaa kutanii gadhiisu beekta waa'ee media kana sammuu qollofamaa nama doomaa nama waan beekne nama jalli namalee gaarii hin beekne baay'eetu jira waan ta'eefi dubbii irra bakkee naa eeggadhu dhiisi haa hafu namni beekaa biratti hafa dubbiin wallaalaan dhangalaaseeti beekaa biratti dubbiin hafa kanaafiyyuu beekaa biratti dubbiin hafu hambisi dhiisin dubbatiin hamaamayyuun dubbatiin gadi baatee eenyuufiyyuu deebillaatiin karaa danda'ameen tokkoof tokko deebii kan itti laachuu dandeessu raachuuf deebii kenni walitti araaramaa karaa nagaan karaa danda'ameen yaada balazaa nama kamiif deebillaatiin nama kam suura kee gadi galagashee yoo arrabses homaa tokko miirri tokko sitti hin dhaga'amin nama jabaatu rabsa yaadatti hin dheeressu kun caalaa waa'ee social media bareechitee beekta waan ta'eef kana nama kamiyyuu ol galchitee akka yaada qoodu akka intini jedhuun godhin bakka confidence mataa keetti fayyadamsuu kana siin jechuu barbaadeen nama tuffachuu kootu hin taane namni akkuma sitti midha bakka ayyee rakkoon bakka maal isinitti fakkaate isin araaramu jettanii bakka isin xumurannaan namnis ololtuun waan argite asifachi fuutee asifachi daddarbitee zim jettee odeessitu kun hin dhaabbatti
Wanti kun immoo yoo xiqqaate amma torban tokko yookaan amma torban tokko waan hin guunne jechuudha. Ololli isaan amma kaasanii siloomaa waloltan nyaan sooshaal miidiyaa hundarra deebisanii isaan afuufanii jechuudha. Keessaa baay'ee bakka ijoolleen keenya baay'ee nagarramu beektaa bannaate osoo beera biraa taate akkatti afaanii baafnee deebii walii kennuu hin dandeenyu. Garuu walirratti akkatti walii bakka nutu argina. Kanaafuu isin karaa keessatti fixadhaa bakka araaramneedhaati isin xumura. Araaramaas araaramuu baattanis karaa keessatti hin xumura. Sooshaal miidiyaa irratti barbaachisu bakka kana booda bakka uffadhaati. Farmaatessaatiin bakka walgorsaa isinumtu walgorsaati bakka isinumtu araaramaa dhiifama walii godha. Kan dhiifama caaluun jiru dhiifama walii godha. Nagaan bula. Ayyoo fadhaa hundi keessaniyyuu galatoomaa. Ulfaadha galatoomaa Ayyeesoo halkan gaarii yaada sii qooduuf nuti geenyaa kanumadha kanarra ofii kee ofiif qooddaa halkan gaarii. Thank you Ayyeesh jedhaa nagaan bula. Thank you. Aye. Hundi keessaniyyuu ulfaadhaa galatooma. Wanta aswaamuu qabu aswaamee jira sinii galee. Ani himmattiin yoon nama tuqes kuni yoo sirraa Oromoof gaariidha ta'in